garuu tattaafataniidhaaf miti galma kan ga'an. Carraa gootiin jedhu biyya wajjin dhufe waan ta'eef haa ta'u malee. Ashamaa akkam fuunee akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lafuma jirtan hunduma keessanii faa baay'atu. Yaa daawwattoota eebbaaf beekoo warrootan sin jaaladhu warrootan sin kabaju warrootan hoggaan dhufee isinitti boo'icha koo abeennaan jettan hundi keessanii akkam jirtu fayyaadha nagaadha. Har'a kaa viidiyoo tokko ilaaleen dhugaa garaadhuma na badee garaan na hammaate isuma dhugaa koo isiniin jedha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa taatanii dhama'aasaa dadhabbiisaa sirriitti isiniif gala jedheen yaada. Maatii koo kan taate baay'een hin jaaladhu mucaan baay'ee kabaju mucaan baay'ee jaaladhu mucaa maatii koo taate baay'ee ishii jaaladhu baay'ee ishii kabaju dhugaa rabbii viidiyoo ishii laalee xumuruun dadhabee keessattuu gola maadaamii keessatti warroonni gubattanii warroonni akkas waan akkasiin godha jettanii dabartan siniif gala ijoolleen baay'een jechuudha. Dhugaa rabbii laalee xumuruun dadhabee laalus nan dadhabee maaliif hojjettan mucaan baay'ee jaaladhuudha boo'icha ishii miti akkasumatti ishii sassata jechuudha. Dhugaa rabbii badaadhuma ishii faanayyuu haasa'uuni oona haasaa baay'ee illee taasisan ishii mufachiisaa laata isa jedhu sammuu koo keessatti waan na dhufuuf dhugaa baay'een ishii jaaladha baay'een ishii kabaja baay'ee jechuudha. Garuu akkuma akka nama kaanillee itti siqee baay'ee faana naasa'u kana dura siniin jedheera sinitti miira ta'a viidiyoo ta'e keessatti suma dhugaa koo siniin jedha. Mana eebbuutiif immoo eebbuudhaaf qaaliidha. Eebbuudhaaf baay'ee nama gaarii maala siniin jedha reefu akkamitti siniin ibsuu hin danda'u. Eega gaafa na bartee kaatee sheerii nama biraa abbaan fee jechuudha. Abbaan feela miidiyaa nama fee gugurdaa ta'e sheerii hogganaa godhan amma kana manatti fakkaatu sheerii ishii garuu baay'een itti gammada. Suma dhugaa koo siniin jedha. Gaafa yuutuubii ishii sheerii godhuufi qabee kaastee hamma har'aatti sheerii ishii yeroo hunda na qaqqaba yeroo hunda sheerii viidiyoo yoo ishiin viidiyoo kan ilaalu ishii beekne yoo ishii sheeriin goone baqa viidiyoo kun ilaalleen jedha malee viidiyoo koo dhuftee saaqxe hennaan odoo sheeriin godhin biran dabartu. Har'a garuu himmaan ishii ilaaleen himmaan koo qabachuu dadhabee suma dhugaa koo siniin jedha. Odoo Oromoo ta'uu baannee nama Ormaa bira dhannee akkasitti himmaan ishii dhangalaaste yoona miileenaanis ilaallamte jechuudha. Viidiyoo ishiis miileenaan ilaallamee waan godhamuufi qabus godhameefi ture jechuudha odoo Orma ta'e. Suma dhugaa odoo Orma taatee akkasitti dhattee hubannoo itti jechuudha. Yeroo kana jechuudha dhugaa rabbii yeroo tokko Oromoo keessaa dhalachuu kootti nan gammada. Yeroo tokko immoo nan gadda. Wayiin qabaadhee kana jedheen godhuufi suma dhugaa koo siniin jedha. Oromoo rakkataafaa keessatti Oromoo akkasitti hoggaan arge jechuudha. Suma dhugaa kooti jechuudha. Baay'ee keessi koo na dhiigee keessi koo nama daa'im bira darba. Suma dhugaa koo siniin jedha. Qabaadhee kash godheen godhu dhabee immoo wannuun jedhu jechuudha. Har'a horoo wayin immoo dhugaaf miidiyaa viidiyoo ishii ilaaluun dadhabes immoo dhugaa koo siniin jedha. Mana ishii waggaa 7 itti dadhabdee ijaarrattee yaa'u baay'inaan Oromiyaa wannoo keessatti jechuudha. Shaggar Siitii jedhanii amma maqaatti moggaafame kana keessatti caragaadhaa eeyyamaan ala jedhanii mana nama baay'ee diigaa jiru jechuudha. Nama baay'eetu bo'aa jira nama baay'eetu daandii irratti uumammaan isaa dhangalaasaa jira jechuudha. Achi keessaas ishiin isa tokko taate akka carraa ta'ee Shaggar Siitii keessaa qabdi naannoo Buraayyuu natti fakkaata hundi goggoruu baadhee waggaa kana na yaadadha baay'ee dhiphataa turte. Baay'ee dhiphataa jechuun akkasuma manni koo narratti diigamaa laata akkas ta'aa laata itti
namni tokkollee jechuudha isuma dhugaa rabbii mucaa baay'ee ofiif dhamaatu ofii qofaaf bicha odoon ta'in namaafillee jechuudha rakkataa oromootiifillee nama sagalee taatu nama namaaf yaaddu nama namaaf dhaabbattu isuma dhugaa dhaqxaniillee aayizoo shoo jedhaanii maaloo daawwattoota koo dhugaa rabbii dhaqaatii aayizoo shii siif jirrallee hojjettanii nama tokko jechuudha mee tasgabbeessaa nama waggaa torba namni itti dadhabee dhamaatii isaa waggaa torba waggaa bishaanitti jalaa galu mee yaada sanuu mana wayin bakka itti gadi baatee qilleensatti fudhattee itti bashannantutti odoon ta'in mana maadaamii keessa teessee kushiinaa maadaamii anuma beektanii maadaamiin uumama akka namatti wachuu dhugaa rabbii anuma argaa jirrudha jechuudha jechuun warroonni keessa jirtan hin beektu waan ta'eef jechuudha hadaraa rabbii dhaqaatii maaloo yoodhuma maallee gochuufi baattan jechuudha yoodhuma maallee gochuufi baattan aayizoo sii jirra jedhaanii dhugaa rabbii odoo viidiyoo oromoon keenya waliif laalee oromoon keenya waliif guddiseera ta'e jechuudha viidiyoodhuma ishii lamaan tokko odoo miiliyoona 3 miiliyoona 4 ilaalame isa dhugaa akka tokko yuutuubiin maallaqa kaffalee hundi roobii tokko bitatte akkuma nama ormaa jechuudha oromoon wal guddisa ta'e oromoon waliif jirra jedhee waliif yaadee viidiyoo maanuma gargaarsa isa kaan dhiisee jechuudha gargaarsa isuma kaan dhiisee viidiyoodhuma ishiin hojjetatte gadi lakkifattullee ilaalee fi dhugaa miiliyoonotaan odoo ilaallamee fi maal ormi miiliyoonaa xabbiti hojjetaa yoo jalatti qacareetoo bushaa jiru jechuudha. Mana kondineemii tokko bituuf hin dadhabnu garuu oromoon waliin gargaaru ishee viidiyoo olii namaaf hin laalu kana rakkadhee hojii jedhanii gadi ba'anii oromoon namatti kolfeen dhugaa rabbii oromoon yoo ta'e waliif viidiyoo isaanii sheer olii godhanii waliif hojjetanii bakka hundaan walii gahanii wal gargaaru. Nuyi garuu maaliif akka akkasumatti garaa jabaannu viidiyoo ishii dhugaa amma kanan ilaalee viidiyoo ishii ilaalee gaafa 3,000 qofatu ilaale isuma ishiin illee rakkinuma ishii illee dhuftee nutti hafuura baafatte illee jechuudha nama 3,000 ilaale maal oromoo walaa gargaarru dhugaa guyyaa ammamiitiif garaa walitti jabaanna ammamiif garaa walitti jabaanna kanaaf dhugaa rabbii viidiyoo ilaa silkii isinii kaan jedhu liinkii yuutuubii isinii kaan warroonni viidiyoo kana ilaaltan dhugaa rabbii dhaqaatii yuutuubii ishii jajjabeessaa fiiti siif jirra jedhaanii gola maadaamii keessa teessee sammuu dhabdi waan ta'eef akkasitti gola maadaamii keessa teessee gaafa mimmaa ishee akkasitti dhangalaaftu isuma dhugaa baay'ee na gaddisiifte waanan godhu wallaale waanan jedhu wallaale mimmaa ishee ilaaluun dadhabee maaloo dhaqaatu bakka yuutuubuma ishiillee guddisaa fiitti kuma tokko siif jirra jedhaanii karuma kanallee siif jirra jedhaanii dhugaa rabbii liinkii shanzala sinii godhaa kana caala waan siniin jedhu qabu koomantiidha waan jechuun barbaaddan jedhaanii manuma ishii dhaqaatti jechuudha waan gochuufi barbaaddan achumatti godhaafi daraa eebbuu kooti nasin kadhadha dhugaa rabbii daraa eebbuu kooti oroo dhugaa baay'ee na gaddisiifti dhugaaf miidiyaa liinkii ishii kana jala sinii godhaa dhaqaafi dhugaa gaafnaaf tura. Sammuu koo boqochiisee hin beeku. Shamarran biyya Arabaa yoo qeeqanii keessi koo baay'ee na dhukkuba. Warroonni bashannanan, warroonni uffatan, warroonni bareechan baay'ee isaanii jira waan ta'eef. Ani immoo isaan keessa hin jiran. Akkatti akkan jiru rabbuma tokkotu beeka waan ta'eef